السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو يا ببارو جرتو جرة سنين جنة لما نرمو قالي إرجع جواب دو تك سنين دبرسو لفنه أمّن أرمو بالان إدي الدنيا دي تركمتن أمّتكين أمّت والله كيسات جتشودا والله رتي دكوكا سني تو بنامه duguga sanyi wallotti baname kana oromoon hundi bifa tokkoon waan kana dura akka dhaabattan waamicha isinii dhiyeessuu dhufne jechuudha. Miidiyaan oromoo ta'ee miidiyaan Tigraayillee ummata walloo sirritti sagalee ta'uu fi qaba akkuma rakkoo isaanii ibsataa turan. Ummanni keenya ummanni walloo har'a dirooniidhaaf xayyaara rukutamaa jira. Xayyaara rukutamaanii jiru kana keessatti baga isin rukutanii ka jedhu tokkon jira amma mee akkuma isin koomantii kana jalatti malaalame. Naum afaan oromoo akkana kana dubbatutu walloon baga rukutamte jedha. Warri Abiyyi Ahmad deeggaru jechuudha. Warri oromummaa isaa waakkatee Daani'eel Kibriititti galee Dammaqaa Mokonnonii fi Biraanuu Naggaatitti harka kennate walloon attumamtuu baga gammannee nama jedhu jira. Isin malaala koomantii nama amma gizeen kun gizee walxiin xallanii bar. Isa dhumaa irra jirra bar. Zabanna isa dhumaa irra wayita jirtu Oromoo keessa ta'ee nama maqaa Oromoo baafatee Ahmad Muhammad Abdul Qaadir Maarree maqaa kana baafatanii Oromoo irratti nama gammadu jira. Ummata keenya masgiida keessatti imaama masgiida waliin Abiyyi rukutee dirooniidhaan ajjeese baga du'e jedhee warra koomantii barreessu argaa turre jechuu warra miidiyaa Oromoo wanni jenne yeroodhaaf feesbuukii kiyya Ahmad jedhu suni adabamee jira. Ji'a afuriif jechuudha wanta akka poostii godhuu hin danda'u. Hagasiitti ammoo feesbuuka biraallee qabadhee dhufuu danda'a gara kanaanis na hordofuu dandeessu. Amma wanta ani isiniin jechuu barbaadu warra baga jedhuun Finfinnee seennee gurra Abiyootii qabnee itti argisiisuun nurra jira jechuu. Ummanni keenya ummanni walloo shakkii takka illee hin qabuun injifattan. Abaddan dirooniin isaa nadaaja fixachuu ka'ee jira. Dirooniin isaa gaazii fixachuu ka'e. Diroonii haga fedhe hadarbu. Anatu siin jedhe walloo taasifaa murin gurra qabdee warra Abiyyi Ahmadiif jecha isin arrabsu kana itti argisiisuudhaaf jirtan. Hin shakkina waan takka. Bakka kaleessa irraa kaane yaadadha. Bakka kaleessa jirtan yaadadha. Har'a kamisee bilisa baastan magaalonni walloo baateen arxummaa jirtanii bara arxummaa fursee. Kana jechuun maayinni Apodiyoon lafa walloon beeytu. Magaalaan amma Abiyyi rukutaa jiru eessa akka ta'e hin beeytu. Meeqa walloon dachiisaa bilisa akka inni baase hin beeytu. Dirooniidhaan Abiyyi rukutuu baga rukute ashuu jetti jarra. Ashuu osoo hin taane Abiyyi majarri irraa dadhabsiisanii oromummaa isaanii waakkatanii namummaa keessaa bayanii ummata oromootitti gammadan kana gurra isaa qabdanii fiddanii itti argisiisuu isinirra jira jechuudha. Ijoolleen walloo isin ijoollee gaafa xiiqeete dhugaa isinitti himaan har'a waraana adda bilisummaa oromoo isinii waliin jiru dhiisi. Waraana Tigraay isin daggafu dhiisi. Kophaa keessan osoo kutatee ka'e walloon Finfinnee seena kophaa isaatitti ummanni walloo jechuudha. Ummata goota akkasiiti. Har'a nama isin waliin lolu baay'ee qabdan. Woboon isin wajji jira. Waraanni Tigraay isin waliin jira. Oromoo walloo kokkochi duubatti nafu. Shakkii takkan godhin rukuttaa yeroodhaaf dirooniin isin rukutan kana laalina. Nu wanti nurraa eeggamu warri miidiyaa iyyuudha. Sagalee ta'uudha. Rakkinna jiru kana addunyatti himuudha. Miidiyaan Oromoo afaan Amaariffaatii miti dubbiin Ingiliffaan jala tiraansileetii godha. Afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Haasaa wayita haasoftan. Akka miidiyaa Tigraay sanitti akka kanaan dura dalagaa turtanitti yeroo walloo gabaastan dirooniidhaan Abiyyi rukut afaan Ingiliffaatiin namni addunyaan san dubbisti. Tiwiitarii qopheessitanii tuula tiwiitarii godhuu qabna. Ummanni keenya ummanni walloo qotee bulaan masgiida waliin rukutamaa ka jiru kan. Oromoon qarqaarsi yoo barbaachise gara mallaqaatii walloon tumsa yoo barbaadde shaa itti godhuu qabdan kun goofan diibantanii ijoollee walloo hojii keessanitti dachaa qeerroo walloo biyya alaa jirtan jechuudha. Waatsaappii guruppii qopheessa. Guruppii hidhaa. Guruppii ijoollee ijaaramtuudha isin beeyna. Kaleessas ijaaramtanii jirtan har'as ammoo qabsoo keessan ni beeytan. Gizee kanatti gizee isin raftanii miti ummanni keenya ummanni wal kakaasa. Guruppii hidhaa tumsa godha waamicha dhiyeessa. Miidiyaa Oromootitti viidiyoo waraaba amma waan ajaa'ibaati. Dajaneen har'a bilbilaan bifa saniin ummata walloo keessa jiru dubbistanii hojjechuun hojii boonsatti jirta. Warri OMN jabaadha. Kanaaf miidiyaa fi waraana nu barbaachisa jennee wanni isin gizee mara isin gorsinuuf kanaaf jechuudha. Har'a nuti waraanas qabna gurras qabna jechuudha. Lamaanittuu fayyadamaa jirra. OMN'n gurra kenna woboon rasaasa kenna. Kuni lamaan qabanneetiniin isa dhumaa deemna naga isa dhumaa. Miidiyaa malee socho'uu hin dandeenyu qawwee malee socho'uu hin dandeenyu Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf
ummanni keenya ijoollee walloo yeroon teessan geettee jirti hin ciisina dammaqa mootummaan kun akka humna isaatitti wanni inni dalagaan jiru amma feesbuukaa miti akkuma guutuu biyyattiitti intarneeta jaam godhee jira mootummaan biyya Itoophiyaa san keessa jechuudha ijoollee walloo intarneeta osoo hin taane daataa keessan guuttattanii silkii keessaniin dawwaluudhaan rakkinna wachi keessa jiru maalitti akka jiramu maalirra akka jiramu hubachuu qabdan hubattanii viidiyoodhaan laayiviidhaan dalagaa jirtan isin arguu jirra sirriitti isin hordofaa jira Oromoo isin dhageeffataa jirra har'a gadaan isin garagalte akka Tigraay xaragee Maqalee keessaa ka'ee Maqalee keessaa baasee Kombolcha seenee Dasee seenee har'a isin waliin dhufee tokko taatanii oofaa jirtan kanatti walloo guutuu qulqulleessitanii haxaa'uu qabdan dachiin teessani Oromiyaan teessani wallahi yaga Finfinnee deemuu dandeessan woboon isin faana jira nama isin deeggaru qabdan kanaaf jecha buchulloota Abiyyi Ahmad isinitti dhuftee waa isiniin jettu walloon baga rukutamte jettu yeroo dhiyootti isaa fi fakkaattota isaa gurra qabnee itti argisiisuun nurra jira jechuudha kana xiiqeffattanii dalaguu isinirra jira nama isinirraa diroonii rukutamu laalina nama isin bira ajjeefamaa jiru san raala rakkoon hin jabaatti malee keessaa baatan Tigraay kaleessa rakkinni akkamii keessa ture har'a jaarsummaa kadhataa jiran maaloo nurraa dhaabadhaa lubbuu Abiyyi Ahmad baraaruuf jecha barkun biyya Itoophiyaa osoo hin taane Abiyyiif jecha jaarsummaan dhufe bar nyaatamee jira waraanni Finfinnee seenaa jira agarraan jaarsummaa ergan Ubasanjoon mootummaan Naajeeriyaa duraanii Maqalee dhaqee Dabratsiyooniin miilarra kufee kadhataa jira maali Abiyyi baraaruuf godhaa jiran jechuudha bar waan biraatii miti Itoophiyaa baraaruuf miti bar Abiyyi Ahmad baraaranii jaarsummaa godhanii isa aangorra tursiisu sun hin jiru mootummaan Tigraay harkaa kuffisee jira mootummaan Tigraay siyaasa danda'a akkam godhe beeytanii dachii Amaaraa keessa dhaqee Finfinnee ga'uudhaaf kiiloomeetira 200 hafe Finfinnee seenuudhaaf amma torbee tana keessa Finfinneen hin qabatamti guutumatti waraana adda bilisummaa Oromoo Amboo seenee jira haala mijeessaa jira dhageeffatanii jirtan BBC afaan Oromoo wayita itti aanaan waraana adda bilisummaa Oromoo gammachuu abbooyyee yeroo haasa'u dhageeffatanii jirtan guutumatti kabbabne ciliqit itti godhaa jirra jedhe kanatu dalagamaa jira ijoolleen biltsiginnaa halkan takkatti gammaddanii buluu dandeessan diroonii Abiyyiin ummata keenya walloo rukutuuf halkan takka irriba ragaa rafuu dandeesse garuu irriba zalaaqii nutu rafuudhaaf deeman sitti mala buchulloota Abiyyi Ahmad goda mara keessaa isin guuruudhaaf teenna goda mara keessaa yeroon teessan dabartee jirti nam tokko hafuudhaaf hin teessan nam tokko dhugaa sitti himan warri Abiyyi Ahmaditti hidhattanii Oromoo irratti baga falaxamte baga si rukute baga chisi takkattiin keessan takkattiin sin jala takkattiin hunda mara keessaa isin funaanuudhaaf deeman jechuudha kuni waan isin irraan oolle kanaaf yeroon keessan kutte edana bashannanaa bula Abiyyiin dirooniidhaan walloo rukute gammadi gadi bahi haraqee dhugi sakkare dannasi sirba baradhu teedii afroo banadhu dhiichisi warra du'aa caaluutti dhiichiseesi gadi bayaa dhiichisa walloo rukutamte dhiichisi gabbayi zannati wallaalaadhaati wallaalummaa keetu san si godhe jechuudha walloon sila har'a ija Oromooti walloon tuqame jechuun Oromoon daarii bitaa mirgatti kallattii hundaan dammaqee ka'uu qaba ture kutaan Oromoo 11 sila har'a walloon tuqamuun nu tuqamuudha walloon karra keenna warroon balbala keenna balbalti walloo banamte jechuun balbalan nu baname jedhee Oromoon har'a silaa kaabaa kibbatti dammaqee walloo tumsuu qaba ture takka tawaayee walloon beeyne tawaayee gootaan beeyne tawaayee leencaan beeyne tawaayee nama ofiin beeyne baga rukutee baga imaama masgiidaa galabbatee ajjeese warroonni yeroo Abiyyi Ahmad dubbiin kokkeetti galtu sheeka taatanii gabbadanii dawaa gootan yeroo walloon dirooniidhaan rukutamu eessa dhaytan maaf kana gootettanii namicha kana maan gaafan hin jiru kanaaf halkan takka gammadaa bulaa ijoolleen piippii sinitti maalla kadiiree ta'ee dargaggeessa feete ta'i walloon rukutamaa jirti gammadii buli garuu akkasitti nafu Abiyyiin keessan jaalattanii jibbitanii inuma kuta gaafa san akkanatti si funaannaa siin jaabar maqaa kee takkaan si beeyna bar wal dhiisuudhaaf hin teennu barama booda dhugaa sitti maal jijjiiramni kun dhufnaan Abiyyi waliin baddan hundi keessan Oromoof akka isin bu'aan buufne illee isin birre namni isin dhiisu takka illee hin jiru ijoollee quba qabaadha namnummaan isin dhiisu takka dhugaa isinitti maal akkasumatti qophaa'aatiin hin ta'a hanga isaan fa'aa akkas jedhanii bar qophoofnee jirra du'uuf jedhan Fayyisaa Leellisaa qophaa'ee jedhe akkana bakka sibiraan dheessinu abbichuu hin wareegamna jedhanii ni jiran baay'ee bareedaadha kanuma isiniin jechaa jirranullee irraan dheessina biraan socho'ina wareegama kafaluu qabdan nu wareegama kafalleeti bar Imaanu'eel Wandimmoo addabaabayii irratti shugguxii asii fanniftanii ajjeeftanii bar sigale Oromoo jechuun waan akkasii kijibni sun kute carraa qofa argachuu barbaanna fursaa takkattii qofa akka carraa
Finfinneen tun qofti haa to'atamtuu barbaanna malee tokkoon isin gola keessa akkatti ila akka namni qurxummii keessaa lafee guuru agartee akkanatti isin guuruudhaaf ta'e dhala galmeerra jirtanii bar. Fayyisaa Leellisaa fa lafa jala daamatan asitti wareegamna qophoofne jaan biraaboo kana barbaannaa la warra akkasiisan barbaanna la warra Finfinne mannu eegee akka qurxummii keessaa lafee guuranitti ila akkana goonee taraan teessani amma isintuu bakka jawaarsan seenuudhaaf deema. Hangaasaa Ibraahim Mustafaa Jaarraa akkatti qurxummii keessaa bar lafee osoo hin guuratin hin nyaatu namni. Sigalee kokkeetti si rakkatti kaalafe. Kanaaf isin dhiisuudhaaf hin teennu Oromummaa kijibdanii jawaar hiitanii Hacaaluu ajjeeftanii kaan addabaabayii rashanee jedhaa rashana ara sun kute zabanni akkasii kute gara laafummaan sun kutte osoo nu argattanii jiraa nu nyaattu nutis yoo isin arganne jiraa isin nyaachuudhaaf qophoofne uf duuba deebiin kan qabne dalagaa jirra. Kara barbaaddan godhaa waan barbaaddanii wixxifadhaa akka barbaaddanii qabsaayaa yeroon teessan kutte torbee takka hin caaltan harkatti isin deeffachuudhaaf torbee takka dhugaa sitti himaan gammadii buli anas siin jelaa tana siifumuu dhufe bar walloon rukutamaa jirtii midrooniidhaan gadi bayii dhiichise haraqee dhugi dhiichise danna si qabbayi inni injifatti garuu walloon waan isin dalagaa jirtu quba qabdaa garuu hin beeytu bar gadi galoodhaan beeytu barati hin beeytu ka waa'ee dhiiraa maaliif beeytu dirooniin Abiyyi Ahmad dhuftee takkatti uummata masgiida rukuttee kutti waraana isaa garuu akka mixiititti akka injiraan mataa keessaa guuranii guuraa jirti ijoollee walloo ila akkanatti ila siigalee habiibi akkasi funaanaa jirti ilmaan haati deetti ijoollee warqitu akkana gootee lalaa akkana qabattee boboole waraana Abiyyi Ahmad akkasi tufaa jirti bar diroonii takkatti inni darbu san malee waan biraan beeytan itti darbu haa fedhu ummata nagayaa fixaa jira dheengadda ijoollee 38 bakka takka fixe garuu waraanni isaa goda seenuu dhabee kun surree baafatee kun kootii baafatee uffata qulla deebee maaloo na dabarsaa jechaa jira jechuudha. Isin kanan beeytanii abbichuu goota kenna baga rukutte jedhaniin masgiida rukutte masgiida rabbiillee garaa isin hin nyaatu ofii afaan maqaa tokko dubbattan Ahmad ofiin jettan Muhammad ofiin jettan Sheekh Ebal ofiin jettan garuu zaalima ummata zaalima nama lolaan dadhabee jaarsummaa har'a miila jala kufee dabra tsiyoonii kaleessa የተበተኔ ዱቄት አሁን በኋላ ዱቄት አርጎ መመለስ አልችልም በቃ እሱ አሁን የተበተኔ እሳዱ ፈሬ ሀርጬን በተኔ ሰምራ ጃርሱማ ይርገተንጋ ሀርጬ ሰምራ ፈጨ ጀዳ ቱርተኒ ሀረሚ ለጀለኩፍተኒ ማሎ ያ ኦበሳንጆኑ ረቀቢ አብይን ቀበሜን ወርካ አብይ ቆፋሚቲ አኒስ አፋንጅሩ አኒስ ዱኤ ጫራኑቲ ገባበተ ወራኑን ወርካ ዱሜ ዱላ ቀበዳ ዝመት ጀነኒ ደደምኒ አማ አጂ ኢለላላን ሲስቲ ማላለ ibsa bahar daari tarra bay dhageette ijoollee bitsiginna warra diroonii wallootiif gammaddu dhageette waan har'a bahar daar ibsa baafte uggura jammarte akkas turte walloon dheengadda kamiseen akkas turte kombolchi akkas ture uggura sochii geejjibaa dhoorgan sochiin takkan godhamu ummanni kamisee ummanni kombolchaa wada dimbaa jechaa turan yoo soba jedhu TDF'n irra dhooyte har'a bahar daartu sallabse laal bahar daar qabamuuf deemte abbaate gurratti si calaawu ati calli diroonii darbe abiyyiin jay Dirooniin abadan hinjifannoo fiduuf hin danda'u. Abadan diroonii isaallee meeshaa ittiin gadi buusan mijjeessaa jiran. Alamuu simee galgalaa ganama achi as deemee propagaandaa dalagullee dhabamsiisuudhaaf haalli itti mijaa'ee jira. Alamuun guyyaa takka kach gooti ijoollee warqituu kacharam. Agartee namni har'a walloo achi dhaqeetiniin akkana isin godhaa jirti maal jedhee uummata walloo gowwoomsuudhaaf dhufee diroonii rukuchiisaa jiru. Alamuu simeeti. Uummanni walloo pilaanii itti baasaa jira. Guyyaa inni dhufu nama jala bitanii informishinaan alamuun qabamuudhaaf deema walloo keessatti rabbi si agarsiisa kanaafi yaa ijoollee biltsiginnaa laalsitti maan halkan takka gammadaa bula halkan takka sirba dhiichisa wallaaltota dhiigaa Hacaaluu Hundeessaa irra dhiichiftan warra Hacaaluu irratti dhiichise gumaa Hacaaluu inuma lafan balleessine laaltanii BBC afaan Oromoo dhaqa laala gammachuu abbooyyee waan inni jedhe itti aanaa ajajaa waraanaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee guutumaan guututti lagalaan akkana godhuu barbaanna jella. Argite? Asiin ilalaal. Borii fiftaan bahar daar qabamtee dhageettan. Buchulloonni Abiyyi Ahmad bahar daar qabamtee. Yoo ani sobee dhaqeeffadhu miidiyaa Amaaraa jala seeni. Labsii har'a bahar daar labse. Kanaan dura daseetu labsaa ture. Kanaan dura kombolchaan labsaa ture. Nuti siyaasa oo taate sirriitti beeyin. Waan Abiyyi Ahmad dalagaa ture. Kaleessa daseen hin qabatamtu. Zimatu wada dimbaar dullaa hizoo maal hizoo baangaa hizoo gajaraa hizoo wada dimbaar jechaa turan. Dasee keessatti kamisee keessatti
kombolcha keessatti har'a eenyutu sallabsaa jira Bahardaar. Bahardaariin borii fiftaan eeggadhu. Dhageeffadhu dhaqii yaa wasak kijibtanaa jetta dhaqiitiin miidiyaa jaraa dhageeffadhu. Labsiin kun kaleessa kamisee keessa taa'ee labsamaa ture. Kamisee ijaan arguu hin dandeessanii. Hawwii isinii taatii ja'anii turan waraana Tigraay. Dhufanii qabatanii ilmoon dhiiraa itti argisiifte. Qabanne kunoo maal fiddaa jedhaniin. Har'a dhaqanii kombolcha dhaqanii warshaa isaanii hunda qabatanii iddoo leenjii waraanaa hunda qabatanii ummanni kombolchaa ummanni kamisee ummanni magaalota kana keessa jiru unkaan maxxaachuu. Unkaan basalaan maxxaachuu. Akkatti akka ajaa'ibaa kanatti simatee ummanni leenjii waraanaatis seene kun ummanni la. Qabsoo geggeessaa jira woboo waliin. Isaan waliin ufitti fudhatanii jechuu bar. Isin waliin jirra gasa dhumaa jiran. Biltsiginnaan xilaata kenna, xilaata Itoophiyaati, xilaata Oromooti, xilaata Tigraay, xilaata sabaaf sablammiiti jedhanii gara fuulduraa deemaa jiran jechuudha. Kanatu isin mudataa jira. Garuu ummanni keenya ummanni walloo rakkinna isinirra jiru miidiyaa addunyaatiin isinii ga'uudha qabna. Addunyaan isinii hubachuudha qabdi. Diroonii isin rukutaa jiru, taankiin isin rukutaa jiru, matfii isinii darbaa jiru, addunyaan isinii dhaga'uudha qabdi wallootiyya. Kanaaf viidiyoo waraabaa qalayyiin isinii darbu namichi tokko har'a kadajanee waliin haasa'e meeshaa isaan nuti darban fotoo kaasee lafaa qaba jedhe. Inkaayin seenaaf amma gadi kenni ijoollee walloon jirti ijoollee qaqqaaliin itti kenni. OMN biraan si haa ga'u miidiyaa addunyaas biraan si kenna duula tiwiitarii qopheessaa lolli walloo irratti baname dirooniidhaan ummata walloo rukutaa jiran masgiida rukutaa jiran iddoo amantii rukutaa jiran ummata muslimaa sheekolee imaama rukutaa jiran kana addunyaan dhaga'uu qabdi addunyaan quba qabaachuu qabdi kanaaf jiran ummanni Tigraay gaafa lolli irratti baname addunyatti nu iyyaa jedhe agarte addunyatti nu iyyaa laalka mootummaa biyya keessaatti iyyattu qabdu mire addunyatti iyyatta. Gizeen sun geette miidiyaan Oromoo sirriitti hojjedha. Ijoollee walloo guruppii keessan deebisaa. Tumsi ijoollee uummata keenya qeerroo walloo qabsootti jirtu haa godhamu. Tumsi waraana adda bilisummaa Oromooti haa godhamu. Miidiyaa Oromoo jabeessaa. OMN jabeessaa. Woboo jabeessaa. Walloo jabeessaa. Injifannoo ajaa'ibaatiin galla. Warra har'a taa'ee nutti ashoofe. Yaa ijoollee taraan teenya dhufaa jirti. Taraan teessan dhufaa jirti aktiivistoonni Oromoo. Qaqal'oon ijoolleen qaqal'oon taraan teessan dhufuuf deemti. Amma bira geennee jirra. Woboo jabeessi, walloo jabeessi, OMN jabeessi. Kana sadiin amaanaadha. Kana sadiin amaanaadha. Jabeeffachuudha qabna. Walloon woboodha. Woboon walloodha. Waraana adda bilisummaa Oromoo tumsuu. Ummata keenya ummata walloo tumsuu. Miidiyaa Oromoo OMN tumsuu fi miidiyaalee biraallee hunda tumsuu. Wujii kenna. Argite kuni jabaate taanaan gurras qabna. Rasaasas qabna jechuudha. Kana fayyadamee deemuu qabna. Har'a waan isin irratti ajaa'ibu yuutuubii ummata Abashaa tokkocha nan bifne dhaabbanni yuutuubii tokkocha Zahabashaa gurbaa yuutuubii kamaayii kana Tigreen biyya alaa kana ariitee biyyatti deebise tokko zac harkaa godhanii hunda isaanii harkaa cufan hunda warra Abiyyi Ahmad deeggaru mara isaa zig harkaa godhan feesbuuk akkuma isin fakkaata yuutuubiin jaraa tokkochi hin dalagu amma Zahabashaa namichi hin jedhu sun oduu sadiitu na bira ga'ee oduu lama qabadhee dhufee Tigreen achiin akkas taatee achiin bar guutuu isaa harkaa cufe dhaabbanni yuutuubii mataan garagalee booyaa jirti martisi warri biizinasa barate gurbaa tokkollee maqaan isaa maa inni Darajjee Abtawaldine ka jedhu tokko warra Abiyyi kana malee juntaa dhabamsiise cica harkaa godhan isaallee takka jedhee aliif jedhee yuutuubii addisii banatee maaloo sabiskiraayibii naa godhaa na dhaqqabaa uummata Itoophiyaa jedhee warwaachaa jira cici qoote addunyaan jechuun isa tana kanaaf Oromoo walloon rukuttaa har'a dirooniin isin rukutan hin laalina. Lafa jalatti injifannoo goolabaa jirtanii misiin beeyna bar. Itti jabaadhaa finfinneen teessanii bar. Finfinneen teessanii bar. Walloo anatu isin jea. Walloo kamisee dasee arxummaa baatee shawaroobitii miti keessan. Finfinneenuu teessanii. Finfinneen teessanii isiniin malti gootota akkanaa kanaan malti. Sigalee kanaafi dhufeetiniin Daani'eel Kibriit keessa taa'aa jira bar. Biraanuun Naggaa keessa taa'aa jira bar. Maa walloon yoo dhayxee Finfinnee teette maal ta'a? Agarte kanaafi ummanni keenya ummanni walloo rakkoo xiqqoodhaaf hin jilbiifattan isin ijaaramtanii jirtan akka ajaa'ibaa kanatti qophoofne leenjii ummataas itti fufaa jira gara fuulduraatittis deemaa jirtan dirooniin isin rukutu xayyaara inni isin rukutu yeroo 7 yeroo 8 rukute amalaala yeroo 8 ol rukute kanaafu hinjifannoon galuun baranuma Oromoon ammoo hojii keessan jammara tumsi walloo haa godhamu ijoollee walloo duula keessan jalqaba guruppii keessan hidha abbaan rabbi dandeessisee qabsoo kana keessatti kaayoo isaa qabu akkuma kaleessa isinii tumse har'as Oromoon isin faana dhaabbata Oromoon isin waliin hiriira Oromoon isin jala yaa isin abbaa qabsooti kaa
Oromoon har'a abbaa garaa qofa jibba. Oromoon har'a basaastuu qofa jibba. Isinitti meera warra har'a nu arrabsu akka qurxummii keessaa lafee guuranitti agartee wallaahi billaahi isinitti malaa. Tigiree miti shayxaanni osoo samii gadi bu'e haga hangaasaa Ibraahim faa qabee seera jala oolchutti uf duuban deebu'an. Uf duuban deebu Mustaafaa Jaarraa akkanatti qabee laan akkanatti qabee haga to'annoo kiyya jala oolfadhutti bandhiifne. Maaliif kun ijjannoo kooti jarri nu balleessuudhaaf halkanii guyyaa Hacaaluu ajjeesanii takka takkaan isin funaanna takka takkaan. Isin hin dhiifnu isin jee jira laata. Akka qoree dhaddee akka qoree qurxummii keessaa yaasanitti isin yaasuuf jirra. Abbaan fedhee haa dhufu marroon dhufee yoo Finfinnee dana qabate namni achi keessa deemeetiniin gurra keessan takka takkaan qabee mana hidhaatiitti isin guuru nuyi jechuudha. Warra isin har'a itti ashoofaa baatan kana sii galee isin hin dhiifnu tokkotti hin teessana fuudhaaf hin teessu isin beeyna kaadhuti sirriitti isin beeynaa mima eenyutu basaaftuudha eenyutu mootummaa kanaan waliin nu fixaa ture eenyutu lafarraan wallaahi galmee keessan lafaa qabna. Maqaan kee qofti barraa'ee qeerrootti kennamu. Halkan takka osoo hin buliin qabamta halkan takka. Oromiyaa keessa jiraachuu hin dandeessu. Abaddan jala sararaaf qopheessaa torbee takkan caaltanii. Yoo guddate torbee takka yaa Mustaafaa Jaarraa wanni ati achi teettee akkana goggodhataa achi harakaatii gootu. Dhaga'ee warri akka Fayyisaa Leellisaa tokkocha keessan isin hin dhiifnu tokkotti. Isinis yeroo keessanii garaa nuun laafne bar. Haga keessanitti Oromoo takka lafarratti hambisuun hin yaalle barisin. Isinis akkasuma nullee taraan keenya dhufaa jiramu. Abadan. Isin Amaara taataniif nuti marroo taane isin dhufaa jirra. Si galee takkatti keessan isin hin dhiifnu dhiifamni isin godhamu hin jiru. Hacaaluudhaayyuu isinuu dhiifaman gooneef. Hacaaluudhaa carraan kennineef isinuu. Hacaaluudhaa fursaan kennineef isinuu. Hacaaluudhaa iddiliisii kenninee amma booda waan akkasiitti hin deebiin jettanii carraa kennitaniif. Imaanuweel Mandimmuutii carraa kennitanii yeroo ajjeeftan. Daadhii Galaanii carraa kennitanii yeroo ajjeeftan. La daadhii carraa takka ittiin kennine. Hatta ammas xanqaqaa isa jedhan san carraa isa dhumaati jettanii ni gorsitanii gadi dhiiftanii hin beeytan. Takkatti qabdanii dhabamsiiftan jechuudha. Senegalee yaa ijoollee piipii kanaafi halkan takka sirbaa bulaa walloon xayyaaraan rukutamte jedha dannasaa. Garuu sirbi keessan sirba halkan takkaa biran taru. Senegalee hiriirri keessanii kaleessaa miidhumate hiriirri hin jiru. Dagatee namni waa'ee sanii. Shuuf. Hojiin keessan kanuma bara. Kaleessa uummata gayyaaftanii hiriira baasaa turtan. Har'a namni waan hiriira sanii dubbataa jiru jira. Hin jiru. Dagatame, irraanfatame, fargeesse. Argite dhugaan jirtu tanuma. Namni quba isin qabu hin jiru. Wal dhiisuudhaaf hin teennu isin hin jaa ijoolleen Oromootti ashooftanii Oromummaa keessa waakkattanii hayyuu Oromootitti deemtanii maqaa gootota kaleessaa warroota akka Taaddasaa Birruu achi tartanii jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuuf ayyuu tuffachuudhaaf warra yaade jira bara. Warra sadarkaa san bira ol kutee Taaddasaa Birruu jechuun ani basaaftuu ta'uudhaaf beeka jedhe bara. Warri akka Fayyisaa Leellisaa fa'a goota Oromoo marti isaaf jecha wareegamtu Taaddasaa Birruu basaaftuu ta'uudhaan beeka jedhe. Akkas jedhee barreesse bara. Fayyisaa Leellisaa bara galmee seenaa irra korteerta. Lafa sii jira jechuu kiyya. Guyyaa waan jette kan haqqiftu sii dhufaa jira jechuudha. Ameerikattis baqachuu hin dandeettu. Viizaan hin jiru dhaabbate. Kara takka gara deemtu hin qabdu. To'annoo keenya jala oolta jechuu kiyya. To'annoo qeerroo adda bilisummaa Oromoo jala oolta jechuu kiyya. Hin baatu abadan. Basaaftuun amma booda Oromiyaa keessaa bahuu hin dandeessan. Hin qabamtan. Torbee takka nutti hin fudhatu Finfinnee galuudhaaf. Torbee takka. Jaarsummaan Abiyyiin Ahmad Dabratsiyoonii faa jala kufee miilarra kufee kadhate. Tigraay akkam goote beektanii? Akkana gootee qumaara isaanii akkanatti asii walitti harkaayite. Maal jedhaniin beektanii? Jalqaba ummata keenya ummata Tigraay magaalaa hunda keessa ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru haa dhaabbatu. Takka. Hulatanya qabeenya Tigraay birrii baajata ifaa intarneeta waan Tigraay barbaachisu hunda hatattama mootummaan haa gadi dhiisu jedhan. Kana yoo inni nuu godhe Bahardaar dhaabannee Bahardaar irratti diriidiriidhaaf qophoodha jedhanii. Akkana kaa siyaasa beeku jechuun. Siyaasa beekuu jechuun isa kana bara. Dachii isaanii keessaa bayanii Bahardaar keessa ta'anii jaarsummaa Abiyyi waliin geggeessan jechuudha. Yoo Abiyyi waan isaan jedhaniin godhin itti fufan. Sunumattuu iyyuu amma dubbiin kana ta'e jechuudha. Agartee bakka ofii keessaa baanii Bahardaar ta'anii jaarsummaa. Intarneetni gadhiifamee fi baankiin gadhiifamee fi mallayni baajata Tigraay ka waggaa 2-3 gadhiifamee fi siyaasa jechuun isa kana laa mataa si hidhuu beeyta. Akkatti si qollofu. Yoo Abiyyi waan jarri jedhan kana lamaan godhe bakka jiran ta'anii waliin araaramuu barbaadan. Bakka Abiyyiin kanan goonetti hoo guyyaa takkatti booda torbee dhuftu keessa Finfinnee seenan.
Abiyyi yoo kana godhe carraa jiraachuu argata. Buddi. Daani'eel Kibriit halkan san maasaraa gadi ba'ee pu. Si galee Biraanuun Naggaa halkan san biyya gadhiisee baya. Yookaan Abiyyi Ahmaddu biyya gadhiisee baya. Gaafa Tigraay Bahardaar irra dhaabattee diriddiriif gaafatte. Dachii Amaaraa keessa. Agartee hin astadaadarte achi keessa hin baatu bara. Achuma teetti. Bakka dhumate. Kufee kaa mootummaa kufaadha. Biyya bulchuu hin dandeenye. Walakkaa dachii Oromiyaa waraana adda bilisummaa Oromoo fudhate woboo dhuunfatee wobootu bulchaa jira. Asiin dachii gara naannoo Amaaraa guututti Tigraayitu bulchaa jira. Har'a kun waraana adda bilisummaa Oromoo uummanni keenya uummanni Walloo Kamisee Baatee Harxummaa Shawaa Roobit kana hunda uummanni Walloof jala deebisee Walloo jalatti buluudhaaf qeerroon dheengadda mana hidhaatii gayyaate qabsoo isaanii oo'iftee uummata isaanii waliin kana hunda isaan kana bulchuuf deema. Abiyyiin samirraa as fiigee diroonii darbatee lixuudha bakka hojiin isaa. Gubbaa kanarra as fiigee diroonii takkatti baf kute. Dachii takka bulchaa hin jiru. Finfinnee inni taa'ee abaaboo dhaabu sana abaaboo galgala kana badhaaba barla. Shuf. Abiyyi Ahmedati kana yaadatamta seenaa kee keessatti. Laala. Mana nu ciisa baru. Seenaa kee keessatti abaaboo matana Finfinnee qarbii teetirra sii kaa'uu qofa malee wanni biraa wanni ati Itoophiyaa goote takka illee hin jiru. Tana bicha. Kana qofa laale abaaboo kana waan bareeda goote amma terra isii maqabattee Finfinnee keessa waan takka kun abaaboo laale akkanuma jira laala. Na jalaa hatan jette kanaan dura kun abaaboo teessan na to'ate na bira jirti. Hagarraatitti hin jirti kun abaaboon kanaan dura si jalaa hatan sun hin jirti. Takkatti risiin banne seenaaf ol kaa'amtee jirti jechuudha. Kanaafi abaaboo akkana qabattee osoo ati teettu qabrii teetirra siinaa hin jechuudha inshaallah yoo rabbi. Siigalee abbaate dhugaan jirtu tanuma. Haganuma dubbiin ta'e. Abaaboo makana Finfinnee irruma sii kennee si bira deemu jechuudha. Amma wanni sirraa si hafe san qofa. Gaafa uummanni Tigraay Bahardaar keessa taa'ee araara waliin ka gootu taate ati dhuguma sammuu qabdaa biyya ama dhuguma sammuu qabda wallaahi ati dhuguma sammuu qabda. Bahardaar taa'anii Kamisee taa'anii Kombolcha taa'anii Harxummaa taa'anii Shawaa Roobit taa'anii waraanni adda bilisummaa Oromoo Amboo keessa taa'ee si waliin gaafa araarama ati teettee diriddirii goote. Ajaa'ibuma bara. Ajaa'ibuma barati gaafa akkasii sammuu inuma qabdaati. Inuma sammuu qabda. Tigraay qumaara sirratti taphatte addunyaan akka araarama didan hin jenneef akkanatti ol xaxxee gasi xaxxe jechuudha. Siigalee ol xaxxee gasi xaxxee lafa si keette. Ol xaxxee gasi xaxxee siyaasa beekuun kana. Ati awwa amma gargaltee bormaal jettare wanni akkasii hin jiru. Tigraay araaran barbaaddu hin sobdi. Wada dimbaari wanni jedhu hin jiru. Waraanni kee hundi damassasame bade. Siyaasni kee dadhabe kufe. Carraan ati qabdu takkattiin olaantummaa seeraa jala ooluu qofa. Kanaaf uummanni keenya Walloo carraa isa dhumaa argate diroonii uummata Tigraay rukutee dadhabe har'a Walloottiin taree jechuudha. Wallootti. Amma uummanni Walloo kallattii lamaan jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraanni TDF kallattii lamaan Bahardaaritti marsaa jiran. Bahardaariin. Argite Bahardaaritti uummanni mootummaan labsii har'a Bahardaar irraa bahe agartanii jirtan jedhee yaada. Kuri marti maalirraa dhufe? Waan kaleessa Dasee keessa taa'anii baasaa turan, waan kaleessa Kombolcha keessa taa'anii baasaa turan, waan kaleessa bakka biraa taa'anii baasaa turan har'a Bahardaar irraa bayuu jammare. Qophii labsii yeroo muddamaa Bahardaar, labsii yeroo muddamaa Finfinnee wanti isinirraa oolu takka hin jiru. Bakka Abiyyiin kute. Warri Oromootti ashooftanii Walloon baga rukutamteettanii ashayxan isinitti meera. Halkan takkaaf lama sirbuu dandeessan. Saniin gara kaanitti injifannoon ko uummata keenya ka Wallooti. Namni dhugaa qabu hin injifata. Dhugaan hin injifatti. Anaa miti ka jedhe Abiyyooti kanuma jedha bar. Abiyyi illee akkasuma jedha bar. Yoo waa dubbatu dhugaan inuma injifatti jedha bar. Abiyyiinis akkasi. Jaalattanii jibbitanii Walloon hin injifata. Bilisas ni baya. Uf qofa bilisan baasu ammoo Finfinnees bilisa baasa. Oromiyaa hunda bilisa baasa. Oromiyaa hunda walaba godha. Finfinneen abbaadhaaf galti. Finfinneen ta Oromooti. Hin deebiti yeroo dhiyootti. Kanaafi ummata Wallooti tumsuun dirqama kenna. Walloo irraa abdii qabna. Uf bira kuttanii Finfinnee bilisa baasuudhaaf waadaa isinirraa qabna. Marroo wajji taatanii gammachuu abbooyyee wajjiin taatanii waraana adda bilisummaa Oromoo Walloo keessa jiru ka wajjiin sochootan taatanii Oromiyaa bilisa baastanii Finfinnee ta Oromiyaa gootanii gadi dhaabuudhaaf alaabaasan isin eeyna jechuu kiyya. Sadarkaa sanitti isin madaalla malee diroonii takkatti Abiyyiin darbu kasanuu masgiida irratti darbatu ijoollee daa'imman irra darbatu qabsoo keenya ka uummata Walloo dhaabuu hin danda'u. Qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo dhaabuu hin danda'u. Woboo dhaabuu hin danda'u.
Kanaafi Oromoon amma xiyyeeffannaan keessan eessa ta'uu qaba beektanii? Walloo ta'uu qaba. Hundi keessan attentionii keessan gara walloo garagalcha. Waan poosti goota walloo irratti xiyyeeffadha. Diroonii walloo rukutaa jiru waan irratti xiyyeeffadha. Duulli amma walloo irratti banamuudha qaba. Gara miidiyaatiin addunyatti beeksisuu sagalee ta'uu fi qarqaarsa uummanni keenya akka barbaadetti tumsa godhuu fi akkaataa itti isaan dhaqqabu yoo danda'ame jechuudha. Ala mijeeffatanii bifa isaaniitti toleen Oromoon kanarra dalaguu qabna malee imimmaan nutti booyuu hin dhiisa. Koomantii illee hin booyina. Hin booyu walloon bar. Qabattoo isaanii nagarre. Warra osoo rasaasni qabattoo hidhatee madaa isaatirra akkanatti qabattoo isaa maratee qabsootti fufu malee uummata taa'ee booyuu miti. Walloo jechuun uummata booyuu miti. Warri koomantiidhaan boottan imimmaan harcaaftan kutee zabanni imimmaanii zabana taaggaltee osoo madooftee illee madaa kee hidhattee keessa dabartee bakka yaadde geettu malee yeroo teettee boottuu miti jechuu kiyya. Kanaaf hin booyina isin warri PP ol utaalaa jana walloo rukunne ilmaan walloo rukunne imaama masgiidaa ajjeefne daa'imman 38 finne fixaa jirra. Hojiin keessan kanuma bakka injifattan isin yoo sabiyyii rukuttan injifannoo hin galtan. Kun guriin isin hin galu salphinna guddaa wirdat jedhama kun. Kanaaf yeroo dhiyootti Finfinnee seenuu waan hin oolle uummanni Oromoo jabaadhaa walloodhaa sagalee ta'a. Xiyyeeffannaan keessan uummanni Oromoo bal'aan walloorra ta'uudha qaba. Miidiyaan Oromoo walloorra ta'uudha qaba. Addunyaan walloorra ta'uudha qaba. Tiwiitariin walloorratti godhamuudha qaba. Agartee ilaalam duula kana garagaluudha qabna. Dirooniidhaan walloo rukutamaa jiru addunyaan hatattama beeytee miidiyaan gurguddaan akka CNN, Reuters, Bloomberg. Kuni marti gabaasuudha qaba. Aljaziiraan yoo nu jabaannee waan dalagamaa jiru biraan geenne qofa kun ta'a jechuudha. Namicha kana jira awwaaluun nurra jira. Jira isaa awwaalame gadi fageessuu qabna awwaala isaa. Kanaaf jabaadhaa. Itti fufaa qabsoo. Miidhama keessan iyyadhaa. Qabsoo keessan garuu hin dhaabinaa walloo. Dhatu isinitti maan. Miidhama keessan iyyadhaa. Addunyatti iyyadhaa malee oppodiyootti hin iyyatina. Biyya keessa warri taa'u yoo ati rakkoo kee itti himatte inumaayyuu dadhaban jettee taaftee sitti achi garagaltii bara. Laafanii jiran siin jetti barate. Yoo ati waan akkanaatti nurra jiraa ummanni keenya rakkate ummanni keenya akkas ta'eeti jettee dhanda'u harka kennaniiyyuu. Akkana jetti bargadeen harka kennanii jiru. Bakka taasifaa muree ummanni itti jabeessaa diroonii jetti. No. Akka waan rakkoon takka sirra hin jirreetitti rakkinna kee himataa taaggalus sirra jira jechuudha. Tigiraa irraa fakkeenya fudhachuu qabna waa baay'ee. Akka isaan itti kana keessaa bayan jararraa waa baay'ee barachuu qabna jechuudha. Kanaaf wal jajjabeessuun dirqama kenna. Dura keessan laalaa'u jala laalina. Walloon teessan kallattii hundaan bilisa baaftanii dachii keessan irra abbaa taatanii hidhaa kadiiree hidhaa oppodiyoo jala rabbiin isin baasee bashannantanii dachii keessan irra jiraatan jechuudha. Kanaaf jabaadhaa. Tokkummaa jabeessaa gara fuulduraatti isiniin jedhaa fayyaa naa ta'a. Haganuma dhaamsuma gabaabduu tana dabarfachuu dhufee Oromoon marti xiyyeeffannaan keessa walloorra haa ta'u. Warra Abiyyi Ahmadii fi isa fakkaatullee yeroo dhiyootti akka lafee qurxummii keessaa guuranitti Oromiyaa mara keessaa akkana guurraa isiniin jennalaa. Kuni waadaadha. Amma walloo keessaa guuramaa jirti. Kamisee keessaa guuramaa jirti. Kombolcha keessaa guuramaa jirti. Shawaa Roobit keessaa guuramaa jirti. Harxummaa keessaa guuramaa jirti. Oppodiyoon takkatti hin haftu. Akkasuma gaafa Oromiyaa seennes, gaafa Finfinnee seennes, gaafa Amboo seennes, kallattii kamiinuu Oromiyaan gaafa qabatamte ilaalaa anatu isiniin jira. Kana isin guurti oboon. Hin beeka kaa uummanni eenyutu akka basaasaa ture. Eenyutu ilmaan isaanii fuudhee lola oofaa ture. Eenyu ijoollee isaanii baasee lola geggeessaa ture. Uummanni isin beeka. Abadan bahuu hin dandeessan. Kanaafuu ka isinitti dhufaa jirru araaraanillee miti. Afaan isin beeytaniin isin bira dhufaa jirra waan ta'eef funaanamuun keessanii nafuu quba of qabaadha. Agarte quba of qabaadha isin jenna. Afaan isin beeytaniin seenamaa jira bira. Afaan Abiyyiin amma beekuun dhufaa jira uummanni Finfinnee. Afaan Abiyyiin beekuun Kombolchi seename. Afaan Abiyyiin beekuun Dasee dhufan. Afaan Abiyyiin beekuun Kamiseen to'atamte, Baateen to'atamte. Afaan Abiyyiin beekuun Finfinnee illee qabatamti. Finfinnee gallaan ila akkana isin takka takkaan hin jiroonne akkasii. Takka takkaan biyyi sun qulqullooftee nagaatti deebiti malee. Nagaatti. Nagaya taate Itoophiyaan isa dhumaa irratti. Kanaaf sadarkaa sanarra geennee jirra. Jabaadhaa akka sanitti bashannanaa wiiskii keessan dhugaa, xibsii keessan itti nyaadhaa, bareeda keessan itti dhugaa, biiraa keessan jabaadhaa dhugaa. Garaa guuttadhaa yoo dandeessan guyyatti gizee 8 nyaachuu yaala. Maaliif carraan qabda nama booda? Dhugaa isinitti maan. Kana booda carraan qabda yoo dandeessan guyyatti yeroo 9-10 nyaadhaa. Dandeettu mee nyaadhaa. Liqim. Garaan akka isin dhoowutti nyaadhaa.
akka garaan isin fanadda'utti garaaf jecha saba keessan gantaniimi garaaf jecha ummata Oromoo wakkattaniimi Hacaaluu Hundeessaa garaaf jecha diddan kanaafi guyyatti yeroo kudhan nyaadha laala asiirallee bayya'inatiidha dhuga harka lamaaniin ima dhugaame carraan qabdan kana booda dhuguufis nyaachuufis sidii galee dhumate barri keessa waan ta'eef argite akkanatti isinitti himna dhugaa waan jirtu kanaaf carraa biraan qabdanii itti fayyadama keessattuu garaa keessan kan isinii guutamuu dide sanitti sirritti nyaadhaa guuttadha yoo isinii shedhe guuta sirritti guuttadha kanaaf injifannoon ummata keenyaati woboonni injifataa Finfinnees ni qabataa walloonni injifataa dachiisas hunda ni qabataa Oromiyaan ni bilisoomti Oromoon ni bilisooma injifannoodhaan ni gallaa jabaadhaa Oromoo isiniin jenna xiyyeeffannaan miidiyaa Oromoo wallorra ta'uudha qabaa xiyyeeffannaan miidiyaa Oromoo woborra ta'uudha qabaa kanarra xiyyeeffadhaa hojii keessan jabeessaa hojjedhaan ergaa kooti